Hurufa yookaan qaayidaa yeroo qaraatan qubeelee armaan gadii tasuma wal fakkeessatanii qara'uu hin qabu. Tokkoffaa qubee aayinii fi qubee hamza. Qubee ayin yeroo dubbifnu sagalee a jedhu yommuu qabaatu, qubee hamzaa immoo yeroo dubbifnu sagalee a jedhu arganna. Lammaffaa irratti ammoo qubee khaa fi qubee kaaf. Qubee khaa yeroo dubbifnu sagalee khaa jedhu yommuu argannu, qubee kaaf ammoo yeroo dubbisnu sagalee ka jedhu arganna. Kanaafuu qubeen kun lamaan addaanii jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo qubee daal fi qubee bood. Qubeen daal amala furdinaa kan of keessaa hin qabne yommuu ta'u, qubeen bood ammoo amala furdinaa of keessatti qabata. Kanaafuu qubeen daal sagalee da jedhu qabata. Qubeen bood ammoo sagalee bo jedhu qabata jechuudha. Afuraffaa zaalii fi za. Qubeen zaal qubeen raa dura dursee kan dhufu yommuu ta'u, qubeen zaa ammoo qubee raa booddeen kan argamudha. Zaaliin yeroo qaraanu sagalee za jedhu yommuu qabaatu, zaa ammoo yommuu qaraanu sagalee zaa jedhu qabaata. Hurufa yookaan qur'aana yeroo qaraatan qubeelee 8 armaan olitti dubbanne adda baaftanii qara'uun isinirra jiraataa jechuudha. Akkaawuntii tiiktookaa kanattis barnoota tajwiidaa, qur'aanaa fi afaan arabii wal qabatan kan isin biraan geenyu ta'a. Salaamu alaikum.